كده بتشين عاوز بالله من الشيطان الرجيم جدتي خايدة بيرا فاي يبص ربي نار قامي إبي بروديسي سلات وتيو إبي نجارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم يترون هذا في فيالا عن إبسو ورون شالون هذا رطان سبسكرايب ولا إبسو فوق سي فاميلي تعالى. سو جايز أرانتنا برانكي تقولي تشوف هذا برانكي أيديان شيء كمونا جتني تاجايباتي خبران شجستي شوني أوسيداني أبجوداني شيء تنرقول جتا مالش نتيني مني ما روشتا وانا كشيتيني جي برانكول ديما هكذا ما تنرد فانا هدو سني بالله أبرا أشوف هذا سني بعد سني موندا تفادا لوكوس على جرتي هاجي نقديب توتي هاجي نقديب توتي هذا هنا كوبي في الجراب بتشوفه بوده سو إسين كرسيسا بكيسين رفاي تودا هاجي رومات سنو جين ترادا أو guys si جولدين تنابساني نوي guys option تنا هاجي سين دوفتي والسين توتي Where? Selamat siang di sana. Ayo. Mau sih. Hah? Man? Wallah. Enggak satu kok kagak nama follow masuk kok. Kok manja dari follow manja deh. Mau intentare mo da aver tu bes pakada. Amma non lo si gengiano bis pagese. Non mai ho scelto opzione. Biayanya lulu ya harus jadi. Antarkan itu gajinya tuh detail. Ederle wallahi yani morani si jabsu. Kalau yani morani si jabsu aku jadi macam ni semua. Mana sih boleh dulu? Wani yani ini wallahi wajah baru jodoh. Apa? Abjuran mbak. Abjuran jaya baru zaman tinggal. Oh ni mana sih boleh? Mana kau tu suntai ni? Abjunin warki anna ibdin ajaibedin diomani. Ada yang kita harga sedapar ke, sedapar rati nalu kubeyani kakak ni mesti apa ya? Kakak mana yang tu lagi? Kakak mana yang tu lagi? Hah? Ya. Mana yang tu lagi? Ni dia tak mana nak koyo, koyo abju tu kana. Yo namni wani fiat de wete abjuti akasa ni wana misi ya de jual tu nanti jadi. Ayah mana sih ya? Mau baru, walau dia kemudian wana tu lagi ya muncul ada dia. Mana orang muncul deh? Enggak tu sini. Si gafade kalau kalau mana aja? Mana aja? Wani kijeti wa ina fakati mbeo kujua rafa deh nani jana? Liko waso ni tu waktu karakara rasa. Wan jiruan leka. Ane ati mo baganya gnam toko ati ma amanaba. Dero tu berarti ke dalam kaci dabre o kadar seperti kita dabre. Don ni ipucu si ada so fawasin de wa ibasu ko mas daga manaba. Agar dia mau nak judan wana kasi yang serter kalau kata. Nasi tu market mo. Wala ngau den berat. Hal kata buya durasu. Agak betul. Nama dia rasa dia bisa nak oleh software ni mal jadi ujung ko kalte. Angkot tu isi kot nyenane hidup aja. Ane dirawat jenazah. Wallahi mana awak jatuh di situ. Ane dirawat jenazah. Nih. Abju situ menjerawat. Suko ane mah dirawat jenazah objo. Dugo. Ati ane dirawat jenazah objo. Kasih. Laki anak tu jenazah efarke. Wallahi asal kelle situ dah jenazah mana Abju si aku jerar, abju si aku lari di. O jenazah itu semboda.
Ani dhufe nani namichi illee hin dhuftu maal biyyee fuula goona diimaa tokko malee yaale kana dura mul'atu taa'e. Abbaa gurra namsa maqaa sana dhufu. Agartee hin dhuftu maal jeeti inni jee nama nama isin lollaan dhiisee si biraa deemu. Eebbadu halkan ammoo leengatee galgala halkan lama faadhaa kan ilmaan tana eebbadu edaa natti mee nama itti haala natti hin gite. Duba rabbii si mamma mse. Firraa baastee dasii ol qabisa wanni kumayyaa kaayyette. Kana mul'istee deemte wallahi. Fikaayyee nani bara abjuun yoobse abdiiniisi. Awwan qalladii gaafuma kiristaana jiru yoo akkas hin deemne maaliyyaan amma karaa rabbii itti eebi'a. Dhimma keeti. Waan duwwaasitti bu'u waan yaaddeesitti bu'u. Objuu taate dhugaa kisiin taate maalitti koshoo taatate hayi. Abjuun taate. Kana firraa baasee nan hin baasu ajanaan jenna haadha gochuu tana waan kanaan hin deemu jennaani hin baasu tanaan jettee lollaani guyyoo lama faalee namichi ablee na fiigee yeroo isin santu na rachiisa kaneefa maal na yaadu jettaati. Maali yaanni obsee kun jedhini wallahi dhadhuun jechuun na dhukkubu jira callisee tokko kalee tokko wennaa sitti mustaadne malee maaltu jechuun maal yaadu jiru yoo waan biraa kaayatu jira taate yaani beektan nama tokko namni zaayiraan ni jira cheetti magolu garuu abjuudhaan waan akkana yaadu maal ni jechuun wanni ati yaadu tuna garuu ni maal yaadu. Egaa namni bari yoo nama ijoollee jechuudha illee yaadaan cinqamu yaadaan abjuun nama cinquurra namni zaayiraan waan tokkoo godhee yookaan dubbate wayyu. Egaa abjuuwwan ati goota akkasii mul'annaa wanni angoo mul'achuurra zaayiraan yoo si mul'ate wayyu. Agartee akkas. Maal asoo jirtu abjuu dabar. Abjuu agartee mee? Obsee. Ati obseen abjuu miti osoo riiliin sun dhufee wanni sun dhugaadha jettee fudhachuu ni dandeessa? Fudhachuu hin danda'u garuu bisi abjuun akkasii ta'an dhukkubsadhu kana waan kana argu namni itu kana wanni nama dhukkubsisee galte waa'ee baafachuu dadhabde moo maaliif wanni kana taate jedhee si dubbachuu amma si gaafachuu jira. Abjuu kanaatiin sirratti arkiyaan waa'ee baafachuu dadhabdee jira. Ani sirratti. Abjuun wanni baafachuu dadhabdee yaani. Maan baafachuu dadhabde? Sajjeessu moo dhiira bira deemu moo maani wanni ani? Amma bakkee ani yoo inni abjuudhaani dubartiitii. Asuma kakkeetti bara waa xiqqoolle naa galuutti hin jiru waan ataasa'u jirtu iyyuu. Amma ani yoo dubartii wajjin. Aglee taate sirrii yaadu jirti. Maali? Kichwa yako unafanya mzuri si ndio? Aje. Unafanya mzuri si ndio? Kadalo dalena wasti mjirame. Sawa akifanya ongea. Ayatba. Amma iyo dubartii kaa wajjin bunaa baansi dhufee ableen si fiigee si darare maal si garsiis nama jaanini. Guyyaa meeqa si dararte mabsa? Guyyaa meeqa albeedhaan arga gubbaa sireetti? Ani zaayira sitti mutti hin jiru waan abjuu sitti hin jiru obsee. Inna azabaan hin beeku abjuu kan kee dubbachina hospitaala mina sheexan rajim jedhiti faayidee biiraaf hayi. Obseen akkas na gooti laata jettee waan sammuu keessa of kaa'e. Miti waan ifii baafachuu wallaatitu waan ifii dirree ol baasuu. Wannaan dirree. Abjuu yaa waan akkasii gooti. Wannaan dirree baafatu tokkolleen hin jirtu dhaggeeffadhu. Wannaan dirree lees hin jettu tokkolleen hin jirtu. Sirraatti dhiisi diinaa qiyyafa waan meeqana godhurratti waan akkasii sammuutti yaadu fi xiqqoo tokkollee waan akkasii nafas hin jiru. Si galame yoo tubsi waliin waltubsi wajjin nam wajjin wallolle namsa wajjuma waltumee nama kana fanuma wala robsina wal bira deema malee annam albeefa annama fiigunu. Ablee qofaa miti biyyaa hojjetaati ati akkas taate. Aboo gurbaa sammuutatti laati wallaahi ibsa rabbiin na argame dhiira dhibii baruu dhiise silaa tuuteyyuu dhiira dhibii hin jaalladhu. Kana qabadhi sammuudhaan keessatti haadhu. Waan bara ammoo waan duubi jiraachuun baanoni waan kana na dhibee mu jira si galtee. Yaa si lubbuun jirti dhiise osoo ati duute iyyuu biyyee taate osoo duute biyyee taate. Alisti musliimne. Halkan lafaa taanaan. Naayimii si jedhee haree galgala osoo lafu jiru maal nan jedhe. Sitti muudite. Because yoo lan deebitee humna dhuftaaleen sitti majee halkan lafaa natta. Agartee santu na ajaa'ibee si galtee naafiin sitti mudandi waan kan sitti si gaafachuu dandeenya sitti himuu dandeenya. Yoo waan baafachuu dadhabtaa taate jechuudha. Maani wanni tokkolleen kan baafadhulleen hin jirtu wanni takkaleen kan yaada hin jirtu wanni takkaleen dhiira minxirsa wannaa jirtu tokkolleen hin jirtu ibsa. Yoo maal jechuudha abjuu akkasii arguun maali nama naa mintirree arguu jira moo maali? Simmatu kichoo akka keessirri hin jirre sirreeffadhu kichoo kan kee. Abjuu keessa sirreeffadhaa ceesee deebee rafeetiin achi keessa sirreeffadhaa waan na dhufee harkaan inni nama tokko jira. Kayita ashadda dhoka duba arge. Hai.
Jettee duuba waan akkanaatiin akka dhuftee ibsa maal jechuu akkas jechuun. Waan argite kisi duuba nalla. Abjuunatti bittee dandeenya. Innaa duuba ida maamalatti himi. Kali argee maal qaba edalli waan. Innaa duuba idalle deebisee argachuu feeta ida irrafneeyyuu ati si dhukkubu ture naan jechuun ture. Dhukkubu jechuun ture antiise garuu gisee shilimjee nadhu gisee shilimjee uma kana wajjin. Amma deemtee shilimjee nana malee si gad dhufte duuba. Amma miti eduma galgalaatu gana maallee lafaa alkeetti si dhukkubu jedhee fardaan jedhee. Innaa duuba amma inni fayyee finarraatti natti immoo jirta moo maali? Kaatee gabbaa ta'u deebitee maamsee. Bayansichuu sumatti himu waan biraatii miti irra waan gooti warra. Ana meenyaaf si jenni yaani. Abbaana wanu godha min jirtu naa himame ati dhibirra na sakkitamu maal rakkoon tatte. Dhibirra sakkiniin abjuu waan akkana argisiin deebisuu maal taate. Naa duuba abjuu argite duuba abjuu san ta'e kadde taachuu maattee fedhu haa duuba. Obseetu albeedhan daree obseetu dhiira qullaa hojiin deema obseetu dhiira manturusa ta'e makkarasa ta'e. Waan jechuu qabdu haa maal taate. Yarkeensi jedhee obsee. Naa duuba argitoo duuba. Obseen ni yaaddi jettee yaaddaatiin obseen qullaa deemuu yaada qabdi. Naan galleera. Si gaafadhe. Obseen qullaa deemuu yaada ni qabdi. Abjuutti harkee mee obsee barbaada daayiraa deebi. Haaya abjuutti agartee mee'atti ni yaadda. Wanta akka dubbachuun dura bara ilmi namaa yaadu qaba. Abjuullee argite. Obseen nama akkas godhumoo hin gootu jetti sammuu kan kennite. Qullaan gootu garuu. Innaa duuba. Waajichi irra godhu dheeraa hojii dhaabbattee loluu. Wajjin maal jettee. Sanani gooti jechuudha. Suusee laaluu an dhiiroo yaada siiti waan akkanaa yaadu jettee. Obseen ni gooti. Dhiira dhibooji taatee sirra yaa'ii kaasi. Waan abjuu akka Akka ilaalti sirreeffadhu wallaahi. Akka eenyu sirreeffadhu. Maal fincallisa hay waan jirtu si himuu jiraame. Waan jirtu naa himuu jirtu waan jirtu si himuu jira. Wanna taasoo jirtu waan hin jirreeyyuu uummantu waan jira. Erga waan jiru sitti himuu jiraame. Waan harka sitti himuu jiraame. Dhumma argaa jirma sitti himuu waan nama asuu qabamu. Waan akkanaatiin argee akkasuma natti hima jettee naan jettee hiiknaa irrallee irra deebi'ee arginaan ganama amma sitti himee edalle amma irra deebi'ee argu waan kana. Ganama manatti nimmi saate kaasa. Ganama ni fuula fakkaatee jiru hin qabdu akkas godhuu jirtu akka waan sitti himamu si'a gana gadi hin baane. Kamyaanni harka obsee dheera dhibii wajjin ciisitee anarratti ciistee haateef deemtee as waan jiru ammaan tana. Waan abjuu harkisitti hojjeta. Bas kunimmoo waan guddisanii hin qabdu akkasuma. Yoo waan abjuu asii harkutan yaadaan qabaatte jechuudha malee maan baafannee achi taa'anii abjuu naannoo. Maaliin baafadhi si mana hasaramtichi maaliin baafadha naa himimee maal onnaan of keessa baasu. Fedhii dhiirri akka qabsitti ma eessaa fidee waan na birin jedhu. Eessaa fidee sitti ma. Aku ramai lagi universiti mereka semua dapat dia ni kerana itu kau baca baca ni kerana itu. Jangan kapan no. Yo hin kapan aja baru le debit abju handuk gitu. Akam tak? Akak income ni agar game mereka mana? Enna. Mereka kadang kadang sanggup tahu bila kita orang. Wala wanne perang kira kan ngorede. So. Ante mai ba ka tino gore temo. Anu ma kaya kamu hale perang ke gore tincar to buku to kolle. Ma rekene ga ba kan ngorede delle. Wanne perang ke senjana perang ke. Ka tino to falo khadro ma ngani dibe. Devse sida wala ye. So. Guys, prank ini akkas ture garu kaameraan kun waan dhukkubsatee jiruuf kaameraan keenya kun dhukkubsatee jechuudha dhiyoo kana. I don't know daqiiqaa 10 akkas 9 achi biraan kuchiisu lafa bu'ee ture eega lafa bu'ee booda waa'ee sa'a dheeraa waraabu sa'a daqiiqaa 9 fadhaa dhaabbata 8 fadhaa dhaabbata amma ani kaameraan achi kaayetti jira jeetiin eegaa soo deemee daqiiqaa 10 irratti qaphiyee dhaabbate. Na sambo dan obse jin iye gizen de men prank je ditime as de be camera fodu woni dabbate jira so ko sanyi na ram se kamarichi silki ra garte isarra waye je tin sam fayedeme silkin do sufi be kabra kha o fi wala tadati singi si galte inni amo uya to ko bakata khaise uya sanja bulchinani chit baksani jo click gote camera egelchiste
waan fedhe gootaate akka namni itti shakkinetti waan hin goonetti guyyaa sadii afur shan ja'a bakka afurii shan ja'a gisee bakka takka bulee namnichi itti shakku akkas godheetiin ture duraanii so guyyaa shani egaa amma biroo gadi hin dhiisini guyyaa shananuu bakka takka kaa'achuuf ture sanii fi akkasitti nyaadhameetiin jira jechuudha guutuu siinaaf waraabamne so guys like subscribe godhaadha mee adda obsee illee nama deebitee dhufti kushiinaa keessa hojjechaa jirti jechuudha ishee waa hojjechaa jirti deebitee dhufti yoo rabbi jedhe seema assalaamu alaikum assalaamu alaikum Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan jedhee Assalamu warahmatullahi foon ciruu wabarakatuh. jirti Akkam jirtan? foon ciruu jirti ilaala akkam jirtan akka isaan jiran Jedhee muka bakka. garuu yaadni siin taane akkam aayidiyaan kabiraanki kana walla garuu ajaa'ibaati gaa isilaa Seemil koofuu. jechuun wallaahi kaamera ni jira addumura malee sila ta'ee jirani kaamera kana gartanii inshaallah as gubbaan gad darba yoo rabbi jedhe Asirraa. asirraa wallaahi mana kanarra gad darbee isin garsiisa yoo rabbi jedhe inshaallah Darbamu akka. kanumaan biraa dhufu as gubbaan gad darbee isin garsiisa rakkoon afrikaatu inni tanuma ishee suni nagaa fayyaa furte please xiqqoo ni dhukkubaani gaayis fayyaa ishee miti baay'eedha danaa ishee miti xinnoo isheen dhukkubaan ishee galte saniifuu dooyi godhaa nagaa fayyaa xiqqoo please ta'uu dadhabee silkii jira Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Baga jirattanii. Firaanki jedhe namticha illee waan akkana dalagamu kun dalagaadha. Akkas qabsaa meeshaan inni kam miitiin hin dhufne. Boodanaa arrabsanii. So akkas. Akkas ta'e ibsaa. kanaan godha dhugu Like, share, subscribe, like it. Dislike. Disliking baddee jirti yoo. Dislike. Comment. Na subscribe. Subscribe kuma 150 nu gaafasa. Dafaati. Meeqaa fe nama kuma. Akkasii. Sagalee afur dafaati. Subscribe godhaatii kuma 150 jedhetan kan isanii kabajnaa. Naam. akkasii galatooma like subscribe godhaa inshaallah kaameraa sanii achi gisee isin gad darbe booda viidiyoo bareedduu waraaba sanii egaa nu tura qophaa'i gaayis adda baduura isin addallee maramtu viidiyoon addisuuf dur barbaachisaadha jee waan iyyaatuuf hin gadhiise egaa nu turaadha haga viidiyoo biraatti wal deemtu egaa nu tura qophaa'i gaayis inshaallah viidiyoo akkana osoo hin taane aayidiyyaa gaggaarii babbareedaa hedduu harkaa qaba aayidiyyaa gaggaarii babbareeda hedduu argaa qaba inshaallah qabadhee isin dhufa soo mana duratti aayidiyaalee babbareedaa hedduu argaa qaba kaniifuu danfaa kana jechuun oowwaa kana irratti finiinaa kana inshaallah akkasii yoo rabbiin haala nu mijjeesse akkas goona inshaallah nu wajjin tura babbaayee gaayis guyyaa gaarii qabaata.